Welcome to grade 9 biology, unit 4, part 21. So, banganagan karabarnuti biology kuta suda sagalaffa boqonnaa afuraffaa partii deemte kafaaren singeecha. So warra wannu jibarannu waa'ee spirit of HIV irsi kan irraa eegallachuudha. Kan irraa eegallachuudha. Spirit of HIV irsi kan irraa eegalqabna. So before we proceed to our today's lesson, don't forget to like, share, subscribe, and like this video, okay? Okay, let us start from spreading of HIV/AIDS, okay? So, spread of HIV/AIDS. Akkaataa faffaca'insa HIV/AIDS itti kan laallu irraan tana. Okay. A disease HIV is spread from an infected person through blood or body fluid. Dhukkubni HIV/AIDS dha kunga kan inni tattamsa'uun nama fayyaa hin qabne irraa karaa nama fayyaa qabutti kan inni daddabru karaa wal tuqaatii dhiigaatii fi karaa dhangala'aa qaamatiin kan nama daddabru ta'uu isaati jechuudha. Dhiigni nama fayyaa qabuu fi dhiigni nama fayyaa hin qabne yoo walitti makamee wal tuqe nama fayyaatetti HIV/AIDS kun karaa salphaatiin dabra jechuudha. Akkasumas dhangala'oon qaamaa kan nama fayyaatii fi nama dhukkubuu yoo walitti tuqe karaa kanaan transmit ta'uu danda'a yookaan daddarbuu danda'a jechuudha. This can occur through direct contact. Adeemsa kun adeemsa wal tuqaatii kallattiidha jechuudha. Qaamni nama fayyaa qabu yookaan qaamni madaan nama fayyaa qabuutii fi madaan nama fayyaa hin qabne direct yoo contact wal goote karaa tatamsa'ina HIV/AIDS ta'uu dandeessi jechuudha. With infected blood dhiiga faalame yookaan akkasumas dhangala'oo qaamatan faalamteen direct contact yoo goone yookaan direct wal tuqe jechuudha. Qaamni nama fayyaa qabu dhangala'oon nama fayyaa qabu fi dhangala'oon nama qaamni isaa HIV/AIDS tiin faalame yoo walitti dabalame yookaan yoo wal tuqe direct kan dabru ta'uu isaati jechuudha. Okay. Okay. It also can occur through contact with the object that have been contaminated by the object, the infected body blood or body fluid. Akkasumas meeshaalee dhangala'aa qaamaa yookaan dhiigas dabalatee yookaan dhangala'aa qaamaa tiin faalame dhangala'aan qaamaa kan meeshaan kun laaqu kun immoo kan nama HIV/AIDS qabuutiin jechuudha. Fakkeenyaaf shigiree waan akka marfee waan akka limmoo kana jechuudha wanta dhangala'oo yookaan dhiiga namoota garaagaraa namoota fayyaa hin qabne xuuxee sanboota nama fayyaa qabu yoo itti waraanne karaa ittiin dabru ta'uu isaati jechuudha. Meeshaalee filuudii yookaan dhangala'oo yookaan dhiiga kanaan dhiiga dhukkuba HIV/AIDS qabu kanaan faalamin yoo wajji fayyadamne salphatti HIV/AIDS kan dabru ta'uu isaati jechuudha. Okay. Look, intimate sexual contact and the use of contaminated intravenous needles are known as methods of this transmission. Adeemsi karaa saalaatiin jechuun intimate contact kan of eeggannaa qabne jechuudha. Akkasumas meeshaalee qulqullina qabne yookaan meeshaalee jarmii kanaan faalame HIV kanaan faalame kan akka limmoodhaa jechuudha. Kana hunda yoo wajjin fayyadamne jechuun HIV/AIDS yoo seesaniin qabne wajjin fayyadamne salphatti karaa ittiin nuti dabruu danda'u jechuudha. Okay. And also HIV also can be transmitted by blood transfusion. HIV/AIDS namas karaa ittiin dabru karaa dhiiga walii kan nuti jechuudha. Dhiiga walii gumaachuudhaan karaa dhiiga walii gumaachuutiin dabra jechuudha. If the blood is contaminated, dhiigni nama irraa fudhannu sun yoo dhiiga vaayirasii HIV/AIDS kan of keessaa qabaate salphatti nama fayyaa qabutti karaa ittiin dabru karaa dhiiga blood transfusion yookaan karaa dhiiga kanniisa yookaan dhiiga arjoominsaatiin dabra jechuudha. Dhiigni nama fayyaa qabu tokko dhiiga nama fayyaa hin qabne waan nama HIV/AIDS qabu tokko sababa hanqina dhiigatti irraa kan ka'e nama qulqulluutti nama qulqulluu HIV kan hin qabnetti yoo dhiigni sun fuudhamee nama fayyaa hin qabne irraa nama HIV kan qabu irraa fuudhamee yoo nama fayyaa qabuuf kenname salphatti karaa ittiin HIV daddabru ta'uu isaati jechuudha. And also a pregnant woman who has HIV can transmit to her fetus. Akkasumas dubartiin ulfooyte tan HIV/AIDS tanaan balaa HIV/AIDS tanaan saaxilamte jechuudha.
jarmiin HIV isa keessa jiru salphatti fite siisitti yookaan immoo daa'ima garaa jirutti kan dabarsuu dandeessu ta'uu isaati jechuudha. Okay? And also the virus also can be transmitted through breast milk. Akkasumas yoo daa'imni fudhatee booda karaa harma hoosisuutiin breast milk jechuun harma hoosisuu aannan harmaa jechuudha. Aannan harmaa keessa HIV waan jiruuf daa'imni sun yoo fudhate karaa harma haadhaatiin itti tamsa'a jechuudha waan itti dabaluu danda'a jechuudha. Okay? And also what are the symptoms of AIDS? Mallattoon dhukkuba HIV/AIDS yookaan immoo AIDS jedhamu kun maal akka ta'e kan wallaalu ta'uu isaati jechuudha. Okay? Okay, the first symptom mallattoon isa jalqabaa kan AIDS irraa kun hin beekamu jechuudha. Not appear as many as 10 years. Waggoota jalqabaa yookaan waggoota jalqabaa keessatti mallattoowwan HIV/AIDSdhaa kun hin beekamu mul'atu jechuudha nama keessatti. Eefa namni sun qabamee booda waggoota muraasa yookaan waggaa jalqabaatiif HIV/AIDSin kun nama keessatti mul'atu dhabuu danda'a jechuudha. Mallattoota akka agarsiisu dhabuu danda'a jechuudha. During this time, the AIDS virus reproduce. Yeroo tana keessatti vaayirasiin HIV/AIDSdhaa kan retrovirus jedhamu kun wal horuu jechuudha. Wal hormaata taasisaa jechuudha. Osoo qaama tokko hin miine wal horeetti dagaagaa jechuudha. Okay? And infecting more and more immune cells. Haala kan keessatti efa wal horee booda immoo seelota madiinummaa qaama keenyaa infekti godhaa yookaan immoo weeraraa itti kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Waggoowwan hin mul'anne kana keessatti. And also people infected with HIV may develop AIDS. Namoonni jarmi HIV/AIDSiitiin faalamee jiru kara AIDS yookaan human acquired immune syndrome kan jedhamu kana mallattoowwan HIV/AIDSdhaa kana jechuudha. Kan ifa HIV/AIDSin jarmiin HIV/AIDSdhaa kan retrovirasiin kan HIV/AIDSdhaaf sababa ta'u kun ifa qaama namaa keessa dhufee booda immoo dhukkubichi AIDS jedhamu kun kan namarratti mul'atu ta'uu isaati yookaan nama keessatti dagaagu ta'uu isaati jechuudha. Okay? Early symptoms of AIDS. Mallattoowwan jalqabaa kan dhukkuba HIV/AIDSdhaa may include swollen lymph. Xannachoon lymphdhaa ni boqoquu yookaan immoo ni ta'u. Akkasumas loss of appetite, fedhii nyaataa dhabuu, loss of weight, ulfaatina qaama namaa akka malee gabbuu, fever, leeddaa itti hammaachuu, rashi qaamni namaa shuntuuruu, akkasumas night sweats akka malee yeroo halkanii danfa guddaa dhangalaasuu fa'aa kan wal qabatu ta'uu isaati. And also fatigue akka malee dadhabbii hammaataatu nama kanarratti mudataa jechuudha. It is also known how many people are infected with HIV/AIDS. Haala kana jechuudha. Namoonni hedduun HIV/AIDS kanaan kan qabamanii san booda immoo karaa dhukkubichi HIV/AIDSdhaa kun immoo karaa AIDSdhaa kan develop ta'uu isaati jechuudha. So if AIDS ta'ee booda immoo karaa AIDSdhaa jijjiirame booda weakness of immune system sirni madiinummaa keenya akka maletti gadi bu'aa deemaa jechuudha. Maaliif vaayirasichi kun sirna madiinummaa keenyatti kan inni balleessu jechuudha. And the body cannot fight off other infection. Akka qaamni keenya sirni madiinummaa qaama keenyaa sirriitti dhukkuboota biraa ofirraa ittisuu hin dandeenye kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Kanaafuu wantoonni akka kaansarii akkasumas dhukkuboonni garaagaraa dhukkubni silaa duraan salphaadhaa kan qaama keenya ofirraa ittisuu dandeessu waan itti himneef dhukkubni garaagaraa qaama keenya irra walitti dhufee balaa gaga'ama du'aatiitiif kan nu saaxilu ta'uu isaati jechuudha. Haala kana keessatti jechuudha. Maaliif tiiseelii waan nyaata waan ta'eef tiiseelii yookaan immoo seelii akka maletti humna qabdu tan madiinummaadhaan beekamtu tan dhukkuba garaagaraa nurraa ittisan isa san nyaatee waan balleessuuf dhukkubni AIDSdhaa kun dhukkuba garaagaraa dhukkuba xixiqqaa duraan qaamni keenya ofirraa ittisuu waan dandeenyeef dhukkuba hedduudhaan qaamni keenya weeraramee san booda balaa hammaataadhaan namni sun akka maletti miidhamuu danda'a jechuudha. Balaa du'aatii yeroo malatti illee hir'isuu danda'a jechuudha sababa HIV/AIDS kanaa jechuudha. Okay. When we move to the prevention and the control of HIV/AIDS, akkamitti maloota ittisa HIV/AIDS kana ilaalaa jechuudha. Akkamitti HIV/AIDS kun dhukkuba hammaata akkanaa kanatti akkamitti akka ofirraa ittisuu dandeenyu hojii ilaalla jechuudha. Okay, the first step is abstinence.
abstinence from intimate sexual contact protect against HIV AIDS. Abstinence yookaan immoo HIV walqunnamtii saalaa irraa fagaachuu jechuudha. Walqunnamtii saalaa hin barbaachifne irraa yeroo fagaannu HIV AIDS irraa ittisuu dandeenya jechuudha. And also other sexually transmitted diseases. HIV qofa osoo hin taane dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin dabran kamiyyuu kan haala kanaaf irraa ittisuu dandeenya jechuudha. Okay? And also, HIV transmission can be prevented among users of illegal drugs if they do not share needles. HIV transmission isaa yookaan immoo facciinsi isaa ittisuun kan danda'u namoota drugs yookaan immoo qoricha seera alaa fayyadamanillee yoo ta'e yoo isaan sun needles yookaan meeshaalee qara qaban yoo wal jijjiiruu qabaatan taate karaa kanaanis ittisuu dandeenya jechuudha. Meeshaalee qara qaban wajji fayyadamuu dhiisuun maloota ittisa HIV AIDS keessaa isa tokko jechuudha. Akkasumas abstinence yookaan immoo walqunnamtii saalaa hin barbaachifne irraa fagaachuun maloota HIV AIDS irraa ittiin ta'uu isaati jechuudha. And also when AIDS first appeared, HIV AIDS jalqabaaf yoo mallattoon HIV AIDS irraa kan nurratti argamu taate dafnee buufata fayyaa deemnee qoricha fudhachuu barbaachisaa jechuudha. There were no effective drug yookaan immoo qorichi sirriitti isa kana balleessu guutuu kiru godhu waan hin jirreef HIV AIDS kana jechuun vaayirasii kun hagammatti qoricha hin arganne akkuma beekamu. So immoo qorichoonni umurii nama dheeressan yookaan immoo kan wal hormaata vaayirasiidhaa kana gatti qeessanii jiran jechuudha qorichoonni sun. So qoricha san fudhachaa umurii fi dheerachuu ni danda'ama jechuudha. So research to find vaccine talaalliiwwan garaagaraa akka argamuuf hagammatti ongoingidha yookaan immoo hagammatti hin argamne garuu itti qorachaa jiran doktoroonni yookaan immoo saayintistoonni damee irratti hojjetan itti irratti hojjechaa jiran jechuudha. Hagammatti vaaksiinii isaa talaalli isaa argatuu keessatti jechuudha. Ongoingidha garuu hagammatti qabatamaan waliin lafa bu'ee kaniin isa balleessu yookaan immoo vaaksiinii yookaan talaalli isa balleessu hin jiru jechuudha hagammatti. So there is a range of blood tests look designed to detect HIV infection. Dhiiga qorachuun danda'ama jechuudha. Mallattoo yookaan immoo HIV AIDS nama keessa jiraachuu dhabuusaa blood testing godhamuu ni danda'ama jechuudha. These tests do not detect the virus but do indicate whether antibody to the virus are in the body. Look, qorannoo tanaan vaayirasii argachuu hin dandeenyu waan nuti detect goonu waan nuti godhuu dandeenyu maal seete antibody antivirusii kana vaayirasii kana balleessuudhaaf uumame ni jiramu hin jiru qaama keessa dhiiga keessatti antibodiin vaayirasii kana ajjeesuudhaaf uumame jechuudha. Danda'ullee baatu kan inni uumama jechuudha. Antibodiin ni uumama garuu vaayirasicha kana ajjeesuu hin danda'u jechuudha. Antibodiin sun qaama keenya keessatti uumamnaan immoo HIV positive taanee jiru kan HIV nu keessa jiraachuusaa kan kana adda baafnaa jechuudha. If HIV antibodies are present, HIV antibodies qaama keenya keessatti waan dhiiga keenya keessatti argamu taate namni sun HIV positive yookaan immoo dhukkubichi vaayirasichaa kun keessa jiraachuusaa kan adda bahu jechuudha. The tests vary in their reliability and some are too expensive for widespread use. Testing tun yookaan immoo qorannaa qorichuu kun reliability yookaan immoo dhugoofamuu isaa irraa fagaachaa akkasumas immoo tokko akka malatti qaaliidha jechuudha. Qorannaan isaa tokko akka malee qaalii ta'uu isaati jechuudha. And also control of spread of HIV akkuma waliigalatti HIV sirraa kunumaa yoo ilaalu bira kun immoo asirratti maal seete control of spread of all sexually transmitted diseases or sexually transmitted infections. Karaalee dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin ta'e bira kana ittiin hojjechuun. Okay? So the best way to avoid sexually transmitted infections is to avoid having sexual intercourse with an infected person. Nama dhukkubicha kanaan faalame wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuu dhabu maloota ittisa dhukkuba walqunnamtii saalaatiin daddabaruuti jechuudha. However, the symptoms of these diseases are often not obvious and it is difficult to recognize infected individuals. Kana jechuun namoota isaan miidhame kana hunda biyya kun xiqqoon ulfaata jechuudha. So the STD is avoided by not having sexual intercourse with an infected person. Okay? Kana jechuudha. So wannoonni asii gaditti ilaallu kun maloota ittisa dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddabaran jechuusaati jechuudha. Tokkoffaa
a prostitute who offer sexual intercourse for money. Namoonni kun jechuudha. And also people are known to have had sexual relationship with many others. Namoonni akka malatti namoota garaagaraati wajjin wal quunnamtii saalaa raawwatan akkasumas namoota akka malatti walitti dhufeenya yookaan immoo walitti dhufeenya saalaa kan namoota hedduu wajjin raawwatan kan laaloo ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas casual and quantities whose background and past sexual activities are not known. Namoota kana wajjin wal quunnamtii saalaa raawwachuun hin barbaachisu jechuudha. Sexual intercourse irraa yookaan dhukkuba kanarraa if barbaachisuudhaaf namoota akka malatti namoota hedduu wajjin walitti dhufeenya saalaa qabu irraa fagaachuu akkasumas namoota walitti dhufeenya nama garaagaraa shariiqu akkasumas namoota background isaa seenaan history keessatti sexual history isaa hin beekamne wajjin wal quunnamtii saalaa raawwachuun hin barbaachisu jechuudha. So there are good reasons among others sababoota garaagaraa sababoota gaggaarii among others many others kayyoo kana jechuun for being faithful to one partner kan hundarra kana barbaachisummaa seet be faithful to one partner tokkoo fi tokko ta'uu jechuudha. Namni tokko aga jaartii fuudhutti yookaan immoo isiinis haga heerumtutti wal quunnamtii saalaa irraa fayyoo fagaatte. Ifa heerumtee booda immoo tokkicha isii irratti yoo gabaabbatte isiin inninis yoo tokkitti isii qofa malee nama biraatu wajjin wal quunnamtii saalaa raawwachuu qabaatu taate furmaata HIV eedsii fi dhukkuba daddarbaa hundaaf kan furmaata ta'u kana jechuudha. Jaarsaa jaartii ta'anii namni tokko fuudhee yoo fuudhee booda immoo jaartii isii amanee isiinis jaartii isii amantee tokkoof tokko ta'anii hojii yoo jiraatan rakkoowwan dhukkuba wal quunnamtii saalaa daddarbaa hunda kan baraaraman ta'uu isaati jechuudha. The risk of catching sexually transmitted infection can be greatly reduced if the man uses condom. Akkasumas kondomii yoo fayyadame jechuudha. Kondomii yoo fayyadaman dhiiras ta'e shamarran jechuudha. Dhiiras ta'e shamarran yoo kondomii fayyadaman haala kanaan HIV AIDS dabalatee dhukkuboota daddarbaa kana hunda kan ofirraa balleessuu danda'u isaati jechuudha. These act as a barrier to bacteria or virus. Amalla kun jechuudha kondomii fayyadamuun maal seete? Namni HIV qabu tokko nama fayyaatii wajjin yeroo walitti dhufu kondomiin dhiiga isaa yookaan immoo isparmiin isaa waan qaama isparmiin keessatti dhiirri tokko HIV qabaatte shamarree takka wajjin wal quunnamtii saalaa raawwatu taate kondomii yoo kaayyatte vaayirasiin isa keessa jiru shamarree sanatti hin dabru jechuudha. Because of use of kondomiin fayyadamu jechuudha. Baariyerii jechuudha. Vaayirasichaa fi qaamni nama fayyaa qabu baariyeer ta'ee jira yookaan immoo adda bahee jira waan ta'eef haala kanaan ittisuu danda'ama jechuudha. Okay? If a person suspects that he or she caught HIV transmitted infection dhukkuboota wal quunnamtii saalaatiin qaamomeetiin jira jee of shakke dhiiras ta'ee shamarran maal ta'uu qaban mana yaalaa dhaquu qaban jechuudha. Treatmentiin irratti gaggeeffamuu qaba jechuudha. Treatment is always confidential. Deemtee wal'aanamuun confidence siif uuma jechuudha. Maaliif ifitti amanta jechuudha yeroo akkasii wal'aanamte jechuudha. Dhukkuboota garaa kanarraa dhukkuba salphatti wal'aanu kanaan akka galaafatamne yoo wal'aanamte jechuudha. The patient must have ensured that anyone they may have had sexual contact with also get treatment. Namoonni ati wal quunnamtii saalaa wajjin raawwachaa turte fakkeenyaaf ifirratti yoo shakkitee ifirratti dhukkubni sun si qabee jiraate dhukkubni wal quunnamtii saalaa daddabru kun jechuudha. Namoota wal quunnamtii saalaa wajjin raawwate hundi isaanii akka isaan deemaniif wal'aansa taasiftaa jechuudha. Inform goota. Haala kanaan HIVs dabalatee dhukkuba garaagaraa hunda ifirraa ittisuu kan dandeenyu ta'uu isaati jechuudha. So this is enough for our lesson. Until we join with the new lesson. Goodbye.